guyyaa Kibxataa Adoolessa 21 2026 obomboleettii waraanaa haaraa fi madaallii addunyaa garagalchitu dhaga'ame. Iraan isheen kanaan dura of-irraa ittisaa turte har'a murtii Ija Diinaa Jaamsuu jedhu murteessite guutummaatti gara Haleellaa tarsiimawaa lafee cabsuutti ceetee jirti. Haleellaa buufataalee waraanaa Ameerikaa warra biyyoota Arabaa, Bahrainii fi Kuwait keessa jiran irratti guyyaa har'aa raawwatame bal'inaan qabannee jirra. Humna guddicha addunyaa kan ta'e loltoonni Ameerikaa dhiiga isaaniitiin dachee yeroo dhiqan yellaan ittisaa qilleensaa inni hin cabu jedhamee addunyaatti gurguramaa ture daaraa yeroo ta'u buufanni waraanaa Ameerikaa Joordaan keessa jiru ittisa dhabee misaa'elota Iraaniin manca'aa jira. Garuu gaaffiin inni guddichi kan ija Dhaabbata Basaasaa Ameerikaa CIA hirriba dhabsiise. Iraan sammuu misaa'elaa ishee ammayyeessite akkamitti koordineetii fi haleellaa teessuma buufata Ameerikaa seentimeetiraan adda baafachuu dandeesse. Iccitii Joordaan irratti mudate bal'inaan ni dhageessu. Akka ragaaleen basaasaa mul'isanitti Iraan maashinoota yuuraaneemii qulqulleessan kumaatamaan lakkaa'aman holqa dhagaa jabaa jalatti guurtee jirti. Sochiin kun kan eegale erga waraana guyyaa 12 isaa waggaa darbee yeroo Ameerikaa fi Israa'el wiirtuuwwan Niwukilaraa Iraan irratti haleellaa raawwatan boodadha. Iraan gaara kana jalatti maal dalagaa jirti? Iccitii isaa yoo aga xumuraatti nu faana turtan bal'inaan ni dhageessu. Qophii keenya laayik gochuun jalqabaan affeerraa keenya yeroo maraati. Yoyaa Shamaar Kafuunii kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya kun Oromia 24 Newsdha. Kanneen chaanala YouTube keenya faaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu bira akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Xumura qophii keenyaatti turtii gaarii. Har'a guyyaa Kibxataa Adoolessa 21 2026 kana obomboleettii waraanaa haaraa fi madaallii addunyaa garagalchitu dhaga'ame. Iraan isheen kanaan dura of-irraa ittisaa turte har'a murtii Ija Diinaa Jaamsuu jedhu murteessite guutummaatti gara Haleellaa tarsiimawaa lafee cabsuutti ceetee jirti. Gochaan har'aa kun waraana qawwee qofa miti, waraana sammuu fi teekinooloojiiti. Eegduun warraaqsa Islaamaa Iraan murannoo guutuun ba'ee labsii sodaachisaa tokko addunyaatti lallabee jira. Iraan drooniiwwanii fi misaa'elota ishee fayyadamuun buufataalee waraanaa Ameerikaa warra biyyoota Arabaa, Bahrainii fi Kuwait keessa jiran irratti bakka roobsitee jirti. Wanti hunda caalaa xiinxaltoota waraanaa ajaa'ibsiise garuu bakka Iraan rukuttedha. Iraan lafa duwwaa yookaan hambii loltoota qofa osoo hin taane kallattiin sirna ittisaa qilleensaa, buufataalee raadarii fi sirnoota quunnamtii saatalaayitii Ameerikaa qulqullinaan dabaafattee daaraa gootee jirti. Ergaan eegdota warraaqsaa har'a dabarsee ifaa fi qarasee fi kan caaludha. Har'a raadarii fi Ija Diinaa Jaamsineerra. Kanaan booda diinni keenya dambalii misaa'ilaa fi diroonii keenya irra caalaatti caccabsaa fi murteessaa ta'aniif ofaa qopheessu. Kana jechuun Iraan hulaa ittisaa Ameerikaa cabsitee waraana itti aanuuf balbala guddicha bantee jirti. Qo'insi har'aa eegdota warraaqsaa Islaamaa Iraan qofatti hin dhaabbanne. Raayyaan waraana Iraan ofiisaa dirree kana ifatti seenee jira. Raayyaan waraanaa dirooniiwwan of dhoosan fayyadamuun buufataalee waraanaa Ameerikaa gurguddoo 3 kanneen Kuwait keessatti argaman irratti ibidda roobsee jira. Buufata Ariif Jaan keessatti gamoowwan bulchiinsaa fi anteenaawwan quunnamtii, kaampii Udayrii keessatti iddoo qubannaa heelikoopteroota akkasumas buufata qilleensaa Ahmad Aljaabir keessatti mooraa jireenyaa loltoota Ameerikaa sirriitti rukutee jira. Kun Ameerikaadhaaf naannicha keessatti bakkii dhokattan yookaan iddoon nagaa isiniif hin jiru labsii jedhudha. Osoo Kuwaitii fi Bahrain ibidda kanaan qabamanii jiranii dambaliin waraanaa kun samii Joordaanis goobee jira. Har'a ganamaa fi halkanidhaa waraanni Joordaan akka dhiphinaan gabaasetti dirooniiwwan Iraan irraa kaan 5 samii biyyattii qaxxaamuranii jiru. Iraan samii biyyoota kanaa akka daandii waraanaatti fayyadamtee diina ishee adamsaa jirti. Iccitiin sammuu namaa raasuu gabaasaa CNN irraa dhufeen Iraan halkan 9 guutuuf rooba boombii Ameerikaan itti roobsite kana jala dhaabbachuu qofa osoo hin taane obsaa fi jabeenya dinqisiisaan of haaromsitee deebii lafee cabsuu diina irratti fudhachaa jirti. Iraan misaa'ilotaa fi dirooniiwwan warshaa lafa jalaa keessaa baasuun buufataalee Ameerikaa kanneen Iraaq, Joordaan, Kuwaitii fi Bahrain keessa jiran irratti ibidda roobsiteetti. Haleellaa kanaan heelikoopteroonni waraanaa Ameerikaa warri beekamoon Black Hawk jedhaman caccabanii jiru. Bu'uuraaleen buufataalee waraanaa guutummaatti barbadaaniiru. Ittaanaan pireezidaantii Ameerikaa J.D. Vance ofiisaatii dhugaa kana dhoksuu dadhabee haleellaan qilleensaa keenya ulaa Hormuz banuu fi Iraanin dhabamsiisuu hin dandeenye jechuun kufaatii waraanaa kana amanee jira. Iraan bobaa addunyaa hudhuu fi buufataalee diinaa rukutuu ishee daran jabeessitee itti uftee jirti.
Wanti hunda caalaa Pentaagoniin qaanessuu fi dhugaa warra dhiyaa saaxilee garuu dhimma dhoksaatiin. Gaazexaan New York Times iccitii dhiigaa masaraa White House dhoksuuf tattaafatee dirreetti baasee jira. Ameerikaan seenaa ishee keessatti yeroo baay'ee dhagaa waraanaa ifatti kan baasu yoo ta'u, waraana Iraan kana keessatti garuu lakkoofsa loltoota ishee madaanii fi du'anii hatattamaan addaan baasuu dhaabdee jirti. Sababiin isaa haleellaa misaa'elaa Iraaniin loltoonni Ameerikaa 17 yeroo du'an kudhanootaan kan lakkaa'aman ammoo madaa baay'ee ulfaataa qabatanii hospitaala ciisaa jiru. Washington oduun kun uummata Ameerikaa bira ga'ee mormii waraanaa akka hin dhoosnee fi salphina siyaasaa jalaa miliquuf jecha dhugaa kana awwaaluu filate. Tarkaanfiin kun sirni waraanaa Ameerikaa hagam sobaa fi dhoksaa irratti kan ijaarame ta'uusaa saaxiluun amanamummaa Pentaagoon guutummaatti gaaffii jala galchee jira. Garuu dhiphinni inni guddichii fi waraana kana gara dhumaatiitti oofuuf deemu gabaasaa Washington Postiin ifate. Qondaalli waraanaa Ameerikaa olaanaan tokko ija jabeenyaan ba'ee dhugaa abjuu naasisaa ta'e tokko saaxilee jira. Ameerikaan isheen teekinooloojii fi meeshaa waraanaatiin of jechuun guyyoota 10 qofaaf Iraan waliin erga loltee booda kuufama misaa'ela ittisaa qilleensaa fi misaa'ela fageenya dheeraa fixatteetti. Qondaalli kun ifatti meeshaan harka keenya jiru waraana kana nageenyaan itti ufsiisuuf ka'a miti. Rakkoo kana pireezidaantiin waan beeku iyyuu natti hin fakkaatu jechuun kufaatii hooggansaa Ameerikaa saaxilee jira. Mee hubadhaa Trump miidiyaa irratti ba'ee waraana kana itti buufnaa Iraaniin ni dhabamsiifnaa jechuun yeroo lallabu jeneraalonni isaa dirree lolaa irratti xiyya yookaan rasaasaa dhabanii harka duwwaa dhaabbachaa jiru. Iraan tuuta kanniisaa fi misaa'ela rakkasaa ta'een Ameerikaa misaa'ela doolaaraa biiliyoonaan lakkaa'amu dhukaasistee akka fixattu gootee jirti. Kun injifannoo tarsiimawaa Iraan isa guddichadha. Osoo addunyaan ija dhiphinaatiin Baha Giddu-galeessaa daawwattu waraanaa seenaa keessatti matuma argamee hin beekne kan of tuulummaa fi irree Ameerikaa guutummaatti kuffisee tokkotu dachee gammoojjii irratti mul'ate. Loltoonni Ameerikaa dhiiga isaaniitiin dachee yeroo dhiqan yaalaan ittisa qilleensaa inni hin cabu jedhamee addunyaatti faarfamaa ture daaraa yeroo ta'u, dho'iinsa addunyaa raasee kun dhukaasaa xiyyaaraa osoo hin taane misaa'ilota Iraan irraa akka baqaqaatti roobaniin ture. Mee dhugaa suukkanneessaa kana haguuggii miidiyaa dhiyaarraa mulqinee ija ji'oopolitiksii fi saayinsii waraanaatiin gadi fageenyaan haa ilaallu. Ameerikaan sodaa misaa'ilota Iraan irraa qabduuf jettee xiyyaarota ishee warra ammayyaawaa gosa F-18 kanneen yeroo hundaa doonii waraanaarra qubatan geessitee kaaba biyya Joordaan buufata waraanaa Al-Azraq jedhamu keessaa dhoksitee turte. Pentaagoon herrega kanaan dalage. Gammoojjiin Joordaan dachee nagaatiin misaa'ilonni Iraan asiin qaqqaban sirni ittisaa qilleensaa keenyas guutummaatti eegumsa ni argatu. Garuu daqiiqaa tokko qofatu fakkii waraana addunyaa kana guutummaatti jijjiire. Yeroo misaa'ilonni Iraan samii irraa gadi dhiifaman sirni ittisaa qilleensaa Ameerikaa inni ammayyaawaan Paatiriyootii fi Tiyaad battaluma sanatti daawwachuu fi herrega isaa dalaguu eegale. Akkaataa isaan waggoota kunnan darban itti leenji'anitti karaan misaa'illi tokko itti fiiguu beekamaadha. Sarara kallattii tokko dhufaa sirni ittisaas akkuma dhagaa rukututti kallattiin itti fiigee qilleensa irratti dhoosa. Garuu halkan sana wanti raawwatame herrega kompiitaroota Ameerikaa guutummaatti bitaa galche. Misaa'ilonni Iraan kallattiidhaan osoo hin taane akkuma taphataa kubbaa miilaa ogeessi tokko garee faallaa isaa jala miliquuf asii fi achi jedhutti kallattiin isaanii saffisaa ajaa'ibaatiin jijjiiraa dhufan. Kuni teekinooloojii idilee osoo hin taane sammuu xiqqaa kan misaa'ilichi of keessaa qabudha. Misaa'ilichi yeroo xumuraa irratti eessaa akka rukutuu fi akkamitti raadarii diinaa jala miliqu akka qabu ofii isaatiin murteessa. Wanti hunda caalaa onnee aangawoota waraanaa Ameerikaa dhaabee garuu dandeettii dho'iinsa isaati. Misaa'ilonni Iraan osoo galma isaanii hin ga'in dura fakkiiwwan sobaa kudhanootaan lakkaa'aman qilleensatti bittinneessan. Iji raadarii Ameerikaa yeroo kana daawwatu misaa'ila tokko osoo hin taane xiyyoota balaa kudhanootaan lakkaa'aman arguun sammuun isaa xaxamee muddamuu eegale. Misaa'illi ittisaa Ameerikaa fakkii sobaa kana hordofee qilleensa duwwaa rukutuun of fixe. Yeroo sirni ittisaa kun guutummaatti dadhabee iji isaa jaamu misaa'ilichi inni dhugaan dhufe ulaa banaa sana keessaan onnee buufatichaa waraane. Bu'aan isaa raadariin ammayyaawaa daaratee kuusaan meeshaa waraanaa dho'ee fi gaariin xiyyaaronni F-18 Ameerikaa keessa turan dho'iinsa keessa seenan. Washington dirqamtee dhugaa dhooftuu kana amantee jirti. Loltoonni Ameerikaa du'uu fi madaa'uu isaanii ifatti labsitee raayyaan waraanaa Joordaan ibsaa baaseen nuti qolachuuf yaalleerra yoo jedhes sarara ibsa sanaa jidduutti garuu dadhabina guutuu fi dandeettii dhabuu isaaniitu ifee mul'ata. Kuni Pentaagoon keessatti gaaffii onnee namaaraas tokko uumee jira. Yoo buufata lafarraa kana eeguu dadhabne boruu dooniiwwan xiyyaara baatan warra galaanarraa akkamitti tiksina? Mee amma dhugaa kana gara madaallii ji'oopolitiksii Baha Giddu-galeessaatti hafinnu. Gaazexaan Wall Street Journal iccitii dhiphina uumuu tokko baasee jira. Iraan saffisaa sammuu namaa hin tilmaamneen misaa'ilota ishee ammayyeessitee jirti.
Dhugaan buufata Al-Azraq Joordaan keessatti raawwatame kun Pentiigooniif akeekkachiisaa sa'aatii xumuraati. Sababni isaas teekinooloojiin raadarii jalaa miliqu kun buufataalee Ameerikaa warra Kuwait, Qatar, hanga gamtaa Emireetota Arabaa jiran hunda kallattiin balaa jala galchee jira. Amma booda Baha Giddu-galeessaa keessatti Ameerikaadhaaf dacheen eegumsa qabu tokkollee hin jiru jechuudha. Garuu gaaffiin inni guddichi kan ija Dhaabbata Basaasaa Ameerikaa CIA hirriba dhabsiisee asitti kaa'ama. Iraan qofa ishee dandeettii qulqullina rukuttaa hamma kanaa eessaa argatte? Akkamitti koordineetii fi haala teessuma buufata Ameerikaa seentimeetiraan adda baafachuu dandeessi? Deebiin isaa daangaa Iraan irraa fagaatee ba'a fagoo keessa dhokatee jira. Dhugaan CIA'n lafa jalaan gungumu madaallii waraanaa kana duuba dhiibbaa Chaayinaa fi Raashiyaatu jira. Raashiyaan kallattiin Iraaniin deeggartee jirti. Gaazexaaleen Raashiyaa of tuulummaadhaan akka gabaasanitti Mooskoon suuraawwan saatalaayitii warra baay'ee qulqulluu ta'anii fi eegumsa buufata Ameerikaa saaxilan guutummaatti Iraaniif dabarsitee kenniteetti. Gama biraatiin ammoo Chaayinaa saatalaayitoonni Chaayinaa kallattiin sochii dooniiwwanii fi xiyyaarota Ameerikaa hordofuun ragaa funaanaa jiru. Naannoo galaanota Baha Giddu-galeessaa keessatti dooniiwwan daldalaa fi xiqqoo fakkaatan kanneen Iraan qabdu ragaa siyaasaa raadiyoo waraabanii saatalaayitota dantaa lamaaf oolan kan Chaayinaatti fayyadamuun ragaa kana qindeessu. Kuni waraana Iraanii fi Ameerikaa qofa miti. Kuni waraana biyyoota gurguddoo kan bakka bu'ummaan gaggeeffamaa jirudha. Basaasni Ameerikaan irra deddeebi'ee akka labsetti ogeeyyiin teekinooloojii fi injineeronni waraana Raashiyaa dachee Teheraan seenuudhaan sagantaa misaa'ela Iraan kana gara sadarkaa haayipaarsoonikii fi fakkii sobaa uumuutti guddisee jira. Beejingii waltajjii dippiloomaasii irratti nuti giddu galeessaa jechuun yeroof qulqulleessitu. Lafa jalaan garuu meeshaaleen elektirooniksii, gargaarsi maallaqaa fi qaamoleen misaa'elaa dhoksaadhaan gara Iraanitti dhangala'aa jiru. Arkitekcharii fi haalli loojistiikii kun daldala kontiroobaandii jedhamee kan dhiyeeffamu yoo ta'u, iccitiin dhugaan isaa garuu Ameerikaa cabsuuf tooftaa warri bahaa gaggeessaa jiranidha. Walumaa galatti ragaan beekuun kan agarsiisu Ameerikaan kellaa sibiilaa fi raadarii ammayyaawaatiin of tuuluu dandeessi. Garuu Iraan gargaarsa teekinooloojii fi saatalaayitii Raashiyaa fi Chaayinaatiin utubamte. Misaa'ela sammuu xiqqaa qabuun raadarii Waashingiten guutummaatti jaamsitee buufata ishee lafarraa haxaa jirti. Waraanni Har'a qawwee diinaa caaluu qofa osoo hin taane teekinooloojii diinaa bitaa galchuu fi ji'oopolitiksii addunyaa keessatti michuu qaraa qabaachuudhaan murtaa'a. Gamtaan ba'an haguuggii waraanaa Ameerikaa daara gochuudhaan Baha Giddu-galeessaa keessatti abbaan madaallii waraanaa eenyu akka ta'e Pentiigooniin jilbeenfachiisee barsiisaa jira. Dhugaan hadhaa fi onnee Waashingitenii fi Tel Aviv irraas tokko dachee Iraan irraa ba'ee jira. Addunyaan xiyyaara fi misaa'ela samiirraan dorgomuu daawwachaa osoo jirtu, Iraan ammoo iccitiin ishee inni guddichi lafa jalaa fageenya iji diinaa arguu hin dandeenyetti dhokachuu isaa gabaasni xiqqaa basaasaa Israa'el saaxilee jira. Waraanni ammayyaawaa qawwee dhukaasuu qofa osoo hin taane teekinooloojii ofii ija diinaa jalaa dhoksuu fi yeroo bitachuu ta'uusaa Iraan qabatamaan agarsiisaa jirti. Tarsiimoon Iraan inni haaraan kun tapha jijjiiruu qofa osoo hin taane abjuu naasisaa diinaati. Ragaaleen basaasaa mul'isanitti Iraan maashinoota yuuraaneemii qulqulleessan kumaatamaan lakkaa'aman holqa dhagaa jabaa jalaa Gaara Faas jedhamee beekamutti guurtee jirti. Sochiin kun kan eegale erga waraana guyyaa 12 isa waggaa darbee yeroo Ameerikaa fi Israa'el wiirtuuwwan Niwukilaraa Iraan irratti haleellaa raawwatan boodadha. Iraan yeroo sana madaa ishee hidhattee qabeenya ishee isa murteessaa bakka xiyyaarri diinaa hin dhaqqabnetti dhoksuuf murtii sibiilaa dabarsite. Wanti wiirtuu kanaa addunyaa waraanaa keessatti sodaachisaa taasisuun gadi fageenya isaatiin. Ijaarsi dhokataan kun dhagaa jabaa jalaa fageenya faana 300 hanga 450 ol irratti kan ijaarame waan ta'eef bombiin Ameerikaa inni lafa uruuf oomishame baankeer baaser hanga fedhe yeroo beellee uruu fi dhoosuu gonkumaan danda'u. Israa'el fi Ameerikaan sochii konkolaattotaa fi ijaarsa holqa kanaa ji'oota 15f walirraa osoo hin citin ija saatalaayitiitiin yoo hordofanillee waan keessatti hojjetamaa jiru dhaabuu fi arguuf humna dhabanii jiru. Dhibbanni Tel Aviv daangaa darbee jira. Qondaalli waraanaa Israa'el tokko ifatti ba'ee haleellaan qilleensaa kanaan dura raawwanne dandeettii niwukilaraa Iraan guutummaatti laamsheessuu irratti hanqina qaba ture. Holqoota akkanaa dhabamsiisuuf hojii guddaatu nu eega jechuun sodaa isaa ibsee jira. Iraan holqa kanaaf fayyadamtee ija to'attoota dhaabbata inerjii atoomikaa idil addunyaa jalaa miliquun meeshaa niwukilaraa ofii isheetiin xumuruu dandeessii sodaan jedhu onnee diinaa cabsee jira. Gama Waashingitaniin ammoo Daayirektarri mana maree nageenyaa biyyaalessaa Ameerikaa dhimma Iraan Niit Sawaansoon dhugaadhaa kana saaxiluun iddoo eegumsaa akkasii qabuu fi dhokataa ta'e keessatti sochiin akkanaa deemuun isaa baay'ee yaaddessaadha. Kufaatiin inni guddichii fi haalli inni hamaan Iraan iccitiin boombii niwukilaraa hojjettee xumuruu isheetti jedha. Inni itti dabaluun ogeeyyiin dhaabbataan isaa atoomikaa idil addunyaa dirqama bakka sanaa seenanii qorachuu qabu jedhus. Iraan garuu mirga birmadummaa ishee fayyadamtee gonkumaa hin seentan jechuun balbala ishee cufattee jirti.
Walumaa galatti Iraan waraana qawwee qofa osoo hin taane waraana sammuu fi dhoksaa sirriitti taphachaa jirti. Ameerikaa fi Israa'el xiyyaaraa fi misaa'ilaan samii to'annaa jedhanii yeroo dhaadatan Iraan ammoo dachee ofii ishee urtee gara gaarreenii keessatti madaallii addunyaa garagalchaa jirti. Waraanni kun amma dirree ifaarraa gara holqa dukkanaatti ceeraa. Iraan ammoo hulaa ishee cufattee diinee ishee of tuulu sana dhiphisaa abjuu isaanii daara gochuuf qophiidhuma ishee xumuraa akka jirtu ragaaleen kun ifatti addeessaa jiru. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota Oromiyaa 24 News qophii guyyaarraaf qabannee dhiyaanne asuma irratti goolamaa kanneen chaanala YouTube keenyaa haaraa taatan subscribe gochuun maatii keenya ta'aa. Qophiin keenya namoota hedduu biraa akka ga'uuf like share gochuun waliif qooduun dagatinaa. Gaa xumuraatti waan nu faana turtaniif galatoomaa.